diroon akka gaarii raafamaa jirti. Raafamuu isii wanni beeynuun namoonni akka gurbaa booyyee tana kaa jennuun san mataa fi waan hundi waliin lummuuxii harabbii rifeensatti hin uumin iyyansa saafaa dhagahaa jirra. Akka taayyee dongoraa tokkos hirriiba dhabee 2am hirriibaa ka'ee warreen gaafa rakkoo warra gaafa namni dhabame ni jirra nuun jettan jaa haasoo paarlaamaa kalee tokko laalee akka taayyee dongoraa tokko fan. Anyway, babal'ina irraa dubbannaa arraan tana haasawa Dr. Milkeessaa Miidhagaa Dheengadda ab eenyu waariyoo wajjin guyyaa waariyoo wajji godhe isarraa illee waa jennu qabna. Haasawa qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo fi itti aanaa isaa Gammachuu Abbooyyee haasawa isaan godhan sanirraa illee waan fudhannee jirra jechuu. Maaliif dubbiin lamaan tun dubbii ijoodha. Dubbiin lamaan tun jara kaadiroota kanallee hirriiba dhorkaa jirti. Nuti amma kaayyoon keenya kaadiroota arrabsoo osoo hin taane waan isaan irraa booyan tana maaliif irraa booyanii waan jettu san irraa xinxallaa jechuudha irraa dubbannaa jechuudha. Kanaafuu mee walii qoqqoodaa sheer walii godhaati akkasitti irraa dubbannaa jechuudha. Ta duraan dura Dr. Milkeessaa Miidhagaa dhaaba ODP keessa ture. San durallee gurbaan kun osoo ODP'tti hin dabalamin gaafa OPDO san gaafa wayyaanee san waa'ee dachii Finfinnee tana qorannoo gaggeessee miidiyaa irratti yeroo oowwitu sanuu nama sirriitti waan rakkoo lafaa tana dubbachaa ture jechuudha. Erga sanii gaafa jijjiiramni dhufe jedhee namni hundi farshaanee namni hundi gammadee akkuma nama kamuu akkuma addunyaa tana hundatti attaallalamee gurbaan kunis dhaaba ODP joosan seeneen ture. Ergan achi seene boodammoo dhaabni ODP joo kun kararraa dhufe hin beeynu dhaaba Bilxiginnaa ja'an tokko nutti as bahee ja'an dhaaba shayxaanaa tokko jechuudha. So amma isa kana waa lama waa sadii irraa qabanna jira keenya. Amma nuti namnummaan kamuu as bahee kadhagaa Bilxiginnaatti haru abbaan fedhe yeroo tanatti nuti hisaaba herreega booda walitti dachaan waa'ee herreega eenyu waa godhe eenyu waa balleesse sun erga abiyyifaan taayyee dongoraa faan lafa qabatan akka tanakaa kun faan lafa qabatanii angoorra ari'aman booda san hisaaba yookaan herreega wal herreeynaa jechuu. Amma immoo nuti amma herreega namaa herreeguutti hin jiru. Amma abbaan fedhe ka diina keessaa bahee diina kana dhagaa haruu tarsiimoof nu gargaara siyaasaaf nu gargaara waa hedduuf bu'aa nu qaba yeroo tanatti. Maaliif dadhabina mootummaa kana iccitii mootummaa kana namni keessaa bahee dhufee sitti hime ahlan wasaalan jettee harqabdee irraa fudhatte jechuudha. Kana jechuun maal jechuu isin OPDO yoo abbaan duulaa dhufellee dhiifama no nuti dhiifama namaa gochuu hin dandeenyu. Nuti warra dhiifama namaa godhuu miti. Dhiifama ka godhu warra maatiin isaanii irraa waate. Garuu akka nama tokkotti particulari waa'ee Dr. Milkeessaa kana irraa dubbachuu barbaanna. Maaliif gurbaan kun nama waggaa 27 akka abiyyifatti isaan keessatti ilkeen luqqaafanne akka Lammaa Magarsaafatti isaan keessatti hin guddanne akka taayyeen amma fakkeenyaaf ture erga basaasa wayyaanee ture. Mana hidhaa guyyaa an nama isaa wajji hidhame kanatti himee jira afaan isaatiin. Taayyeen gaafa mana hidhaa seene guyyaa bahee nutti galgala gizee garii nu biraa badee deebi'aa jaan. Maaliif yeroo sanuu inni wayyaaneedhaaf basaasaa ture. Jara kana ogaa laaltan Dr. Milkeessaa Miidhagaa isaanii wal bira ogaa qabu tokko miti. Dhugaadha hundi keenya yeroo sanii farshaannee bilisoomne jenne iyyaa turre. Qaama san keessaa tokko akkuma nama kamuu akkuma nama qeeqee jira. It's fine. Garuu akka abbaa duulaafaa akka Haayiluu Gonfaafaa akka Lammaafatti akka Addisuu Araggaa amma gaafa mallasduu bara 2012 waggaa saylan akka irraa nama naxalaa uffatee siksik je'ee duuda qabatee wayne jechaa ture Addisuu Araggaa uqixaw. Akkasumatti abbaa duulaa Girmaa Birruu OPDO'n jajjaboon warri achi keessa daadee buqqifate kun warra ganamaan OPDO ji nyaatanii OPDO'dhaaf sagalee taa turan OPDO ji lafa gurgurataa turan jara san keessa inni kadabalame erga dhaabni OPDO jau ODP ta'ee booda jechuudha. Gaafa sanillee mormaa ture. Amma as bahee gurbaan kun dhugaa qaba. Yes, dhugaa qaba.
dhugaa inni qabu isin himna dhageeffadha nuti angawaa meeqa agarre habiyya alaa bahee caljee afaan isa zip godhatee ta'u arraan tana Dr. Milkeessaa Miidhagaa osoo barbaade erga universitiin hujii kanniteef erga ilmaanii fi maatii baafate dhageeffadhu tana mataa qullaa yaa hamataa dubbaa gurbaa mataa dubbaa sayyaama hamataa baaziliin dibatee dhufu hamataa lumuuxi dobbaa sangaa dobbaa sirra yaati booyyeedha Dr. Milkeessaan akkamitti nama akka Dr. Hangaasaa kanaa jireette hin qaanfattu gisee jettu ati hin qaanfattu akkamitti an nama akka Dr. Hangaasaa hin jettaati hay ilmi namaa akkamitti osoo high schoolan fitin ani akka Dr. Hangaasaa kun osoo jiru ati Dr. Milkeessaan akkami baatee OMN irra baataa akkami sii Jawaar irra ragaa bahee sii fi guyyoo dhagaa arga min aynat asqayyaami soo yeno bannaataachu maali namni doobaan namni waan fedhetti qicatee lafa labsiisu kolkole xaasa akkanuma lafa labtaa waan namni si qicate amma dhugumaan Dr. Milkeessaa fi guyyoon Jawaar irra ragaa baani viidiyoo as kan nutti mee ati yoo dhugaa qabaate viidiyoo nutti as kan yaa tana doobaa yaa bada booyye mee as kan yoo qabaate hin qabdu kijib sanuun qaanfattu keessa kuttee nama akka Dr. Hangaasaa kanaa jira ati hin qaanfattu mee ati nama doktora baratee nama PhD federalizimiidhaan PhD doktoreetii isaa fudhate nama akka hiyyaa Dr. Hangaasaa jira akkamiif hin jetta dhugaa seetaa gisee namni doktor achi siin jiru doktorummaa nama sii kannan beeynu nuti Facebook irratti sii kannani hedduu sitti saalfanne sitti qaanfanne gawaan hin dhalatin dhalatuu sin guddatin haa baduu gawaan haa baduu oqaa jan akka keetii kana baanallaan yaa bada harsama dhawaabate maaluma rabbisi godhe soo kanaafuu isin reactiin ati daftee goote san is good maalif taayyee baatu sitti qicee akka ati react gootu si godhan jechuudha that's good taayyee faas erge suni akka san ilaala maalif qullaadha tana kaadha umaan beeytu gawwaadha furushkaadha teeseeti mana fincaanii ogaa deemtu baadigaardiin deemtu sodaata kakka kiyyaa kaddu'an sodaan maa baadigaardii jahan waraana jahan eeggamtee deemta duuba yoo sodaanne yoo du'an sodaanne mee gabbee akka dhiira jimaa bitadhu gabbee hin bitattu tana duraan sirraa lafallabnee dadhabnee si dhiifne abbaa gara qochumaa akka furushkaa akka booyyee furushkaa nyaachuu malee maal beeytaati mee nutti Dr. Milkeessaan bar erga achii bahe yoo dhugaa Oromoo ni beeyna bar waan amma inni jootana guutu beeyn garuu konform nu godhe nuuf mirkanees sadaq nu godhe jechu dubbita lafa gannu buuse laal thank you so much Dr. Milkeessaa si wajji jirra si wajji dhaabbanna baga dhugaa Oromoo as baatee lafa nuu keeysi waan nuti gungumaa turre baguma angawaa olaanaa ministeera lafaa ka ture hogganaa guddaa ka ture as baatee dhugaa jirtu waan achi keessa jiru silaa akka tanakaa kun hin dhagahu Oromoon qalbii qabdummoo arraan tan haasawu kee kana dhageesse jalaa dhaabbatti jechuudha dhengaddaas ODP turte arraan tana gaafa biltsiginnaa ja'an jalaa didde dhugaa Oromoo gaafa ala baatu dhufte meeqaa biyya alaa kana dhufee jaartitii yana raawwanni godhan maatiitii yana raawwanni godhan jee taa'ee amata meeqa callisee taa'uun jiru ala kana dhufee meeqa jira ati sanuu odoon sodaatiin baasuu keetiif thank you so much sin jechuu barbaannaa jechuudha Dr. Milkeessaa Miidhagaa thank you ammallee itti fufi si wajji jirra nullee si wajjiin itti jirra dhugaa Oromoo jirtu galgala ganama baas si wajji jirra kanaafuu warreen akka tanakaa warreen react dafanii godhan dafanii warreen ogguma san as bahanii farshoo fi jimaa fi shiishaa quufee as bahee nurratti haqqisa as bahee akka Dr. tanakaa jira hin jettu akka Dr. Hangaasaa kanafaa jira namni addunyaa tanarra doktora ifin joo yaa jara keenya salphannee bar qaanfannee bar gawwaa qofaatu doktora ifin jaa mee laala doktoroonni dhugaa an Dr. Abaluu ifin joo warri doktoreetii dhugaa qabu mee laala warra an Dr. Abaluu ifin joo kan laala ummata qullaa tanakaa horii loon waan takka hin beekne qofa dhugaan isin hin jaa warra yoo Google keessa dheetan doktorummaan isaanii Google scholariin doktorummaa isaanii si himu atis yoo search goote argattu jarri sun immoo an doktora ifin hin jaa mee laala interviewuma doktora adii kana hunda laalame doktoroota Oromoo ka dhugaa amma Dr. Obsaanis ni jira Dr. Awwalis ni jira Heenok Faanis ni jiran amma fakkeenya osoo haasoo jiranii an Dr. Abaluu ifin hin jaan is shaming jaamu qaanyiidha hin jaamu badao qafaatu an Dr. Abaluu ifin jaa ka doktorummaa hin qabne
osoo qabatte ati yoo doctor abalu yoo finjette you are not doctor ana biratti dhugaan siiman ha kanaaf doctor milkeessa miidhagaa ka inni doctorate isaa fudhate university irraa PhD isaa hadalake federalism ni jaalattu jibbitu rabbii khanneef dandeetii khanneef mormaa ture baga morme ara dhugaate san isin jala babbaqeessee lafa nuuna qeechu sinigala annamu tokko narge an doctor abalu an doctor من أين الجمانو بناتاج إيش أن دكتور أبلو أن دكتور إن جام دلقا أنت هاسي فارسي دلقا أنت هاسي دبتو أن هاسي إنجو نمني برا هاسي إنجو أتي دكتور أكن هاسي إنجو سنو يو كونفرم غونيغا نتوي أوبيني نتوي تي في شمبراتي بو تي في بقولوتي نتي خاكي جيبان نما أكا بدو أكا خابوتا خنفانا ما أسيامي هايود فيجي أبا غدا وبيديو قداج إنا خاي أمتو قداج جدو خاسرة هاي واي قامة سالا هاسو هايود فيجي تي في أكنا خنفارتي كي إسين دكتور والقرا واليا مالي يكنا بدكتور تي في فالمتا يبرورتو أتي دكتور إنجام مالي يا أو إمني ديسي يا بدو يا قوة مالي بونا مني أكنا اتصال فني اتقام فني أمتخن فرشكا ورا بوي أكا بوي قف أنا جيزي لالو بوي منا فكاتا مجانسو والله مالي بجنان بوين ني أجوفتي ني تروفتي قرابل أتي ني نياتي قلقلا قنا ما نياتي يو برد أيتني أجوفتي وانا هكذا دي بتينيات خناب أمني بلسقنا كهادرين بلسقنا تنرقود داني سي بوير وان هكذا دي بستينيات تيجيشو سينيقلا خناف أرانتنا دكتور ملكيسان هاسو إسا خيسا واني نتفور أنو واني كابتين إجون قرقودون أورمون فيدراليزمي ميتي فولين فيدراليزمي صوباتو هنجرون ونجد وقابانا يشو إنما فيدراليزمين كيجباتا غافا وياني سنرويا فيدراليزمين كيجباتا وياني سنروي أرى واني فيدراليزم جاني جرو بدأنا واني جاني جرتو سينجي مال فيتاكا أنا في شفيرا مسفا أسر هنگل لاغا خيني بقا كنت سني ماتور بارتين بدأنا جامتو هنجرتو بلسقنا دا سنترال الرا هيرما أنغون أتشي قطلوفا أجاجيني أجي سلوف بلسقنا أوروميا خوني خيتو أمتا صوبان هنجرو بارتي بدأنا واني جان سيري ساني راس هنجرو سيري إثيوبيا خيساس هنجرو يچو تناس إسيني تيمي جرو قربان إسان خيسا دوفين خناف نموت أكنا خنا وقاد وفن thank you so much jenne harka banne qeeballa waa'ee herrega waan balleeysanii fi balleeysan namni akkana yoo as dhufe gaafa namni si komatu as baatee oowwitutti osoo balbaltii hiqirtaa yookaan balbaltii toobaan cufamne as dhuftee gaafa dhiifama ummata gaafatte yes thank you hot atummaan iccitii qabaattee mootummaa kana daaraa dhukeetti qabnan kamoon janna jechuudha maaliif tarsiimoodha qabsoodha jechuudha kanaaf oduu jajjabduu iccitii gurguddoo waa'ee abiyyi ummata oromoo kan akka cabsuu barbaadu gurbaan lafa kaayee nu himee jira afaan isaatiin naan jeje afaan isaatiin oromoo yoon an deeggarre ni cabaa maal jechuu yoon ani abiyyin deeggarre maaliif oromoon caba why tell me abiyoot kaasahuun sababnummaan nuti yoo si deeggaruu baanne oromoon itti cabxuuf maali nuti himme ati quraanaan nu heessabe moo matsaaf quddisiin nu ajaje moo ati prescription doctora nu khabaje mo nu khatabe mo mali wannuman oromon wo sin deeggarre ti cabnuuf mali nutimme injiru khanafu dhugaa jirtu oromo warri fayyaaleeyyin akkanumatti ija guduunfattee takka abaluuhiyaatu biltsiginnaadha yookaan maarreen akkana yookaan akkasii jettanii warri fayyaalummaadhaan biltsiginnaa jala teessan wake up hirriba haa mataa keessan bana laala namni rakkoon jireenya isaan bira galchitee jireenya fi jijjiirachuuf garaadhaaf gale kun garaan abbuma dhufee harkatuma jechuudha akka EBC yookaan BBC buufaa TV Itoophiyaa kan dheengadda wayyaanee faarsa ara biltsiginnaa faarsa sinigale so kana jechuudha thank you so much Dr. Milkeessa miidhaga dhuguman isinin ja'a we sitti boonnee jira jabaadhu qabsoote itti jabaadhu biyya alaatiin jira jettee you have a freedom dhugaa oromoo jirtu baasi خاله خنا تاي دغاتو بچو داتو ميقا جيرا جبات سينجناچو سو خنا تبيرا واي هوغنتوني هاسو دنگد غدن راديو ارات بيوليسا خجو تكورتي جال مرو في اتانانيسا گمچو ابويه هاسو غدن هاسو بريدا
haasa'u jajjabeeffamuu qabu jechuudha. That's what we need. Hedduu isinirraa gammachuun qaba. Ana akka nama tokkotti namaaf hin dubbadhu. Ani gaafan asirra bahee dubbadhu itti yaadee ol garagalchee gaggaragalchee ifitti haasa'eetiin dhufee isinitti haasawaa jechuudha. Maaliif gaazexeessittiin waan hedduu gaafatte fakkeenyaaf waa'ee gaafii jaalmarroon gaafatame keessaa waa'ee waraanaa walitti dhufuu sanirraa isinillee dhageessanii jirtan san keessaa ammoo waa'ee hoggansaa sanirraa hin xiqqoo jechuu barbaada. Hoggansi warra biyya yoo dirree qofarra hakannamu taate warri biyya alaa kun warri waggaa dheeraadhaaf hoggansa kana gargaaraa ture yookaan dhaaba kana gargaaraa ture sodaa qabanii nuti dhaaba kana keessaa dhiibamaa jirra ka jedhu gaafii bareedaa deebisaa kan jechuun marroon an akka nama tokkotti aangoon fedhu dhugaan isin himan. Ani akkanumattiin osoon saba kana sagalee too gaafa sabni kun bilisoome yoon barbaade gama sanuu garagalee fincaan hiyyan fincaan achi garagalee tun fincaan yoon dhugaan isin himan aangoon fedhan. Kanaafin karabaata uffadhee laayiviin seen kanaafin suufa uffadhee karabaatan seen keessattuu anaaf isaa godhaaf dubbachaan jirru rakkina maallaqaan qabnu nuti saba keenya ni gargaara waraana keenyas ni gargaara. Kasani achi immoo angoo kajeellaa yookaan angoo barbaadaaf haasawa singoonu haa inilleen haasa'u jechuun angama akka nama tokkotti hin barbaadu angoo barbaadaaf takka haasa'een beeku fuulduraaf illee haasa'uun ta'u odoon sida angoo barbaade akka tana kattiin galgalaa ganama karabaataan ifuudhee akkan if godhee akkan asirra taa'ee afaan keenya waladda sammuun teenya waladda akkitti goon waladda jaasila asirra taa'ee no I'm not that saniifi miti kan haasawaa jiru waan oromoof tolaa gizeen arke hunda akkumaan asirra taa'ee Jawaaris qeequ ture mana isaa dhaqeetii soomana hojii fure jaalmarroos qeeqaan ture numan qeeqaan mallee gaafa inni toltuu dalagee ni hin gargaaraa jechuudha. Abiyyi faa deeggaraa ture arrammoo qeequ jira maaliif kaayyoon keenya nuti hangoo miti jechuudha. Nuti angoo fi miti wanni asirra teenyee lafan lafnuuf wanni asirra teenyee ijjinuuf angoo miti. Dhugaan saba keenyaa haa karaa qabattu dhugaan saba keenyaa haa bakka qabattu jechaaf asirraa iyyaa oolla malee there is nothing interesting qabnu achirraa. Alhamdulillah jireenya amma jirru kana keessatti mindaa Abiyyi fi Shimallis Abdiisaa Taayee Dongoraa hunda isaanii wali qabdan mindaa jara kanaa yoo wali hisaabdan yoo sanii ol arganne malee sanii gadi hin argannu jechuudha. Takka lammaffaa gaafa kaafaa on gargaarsa feetu gaafa abaa on gargaarsa feetu gaafa OMN gargaarsa fedhus nuti warra fuuldura deemee gargaaru malee warra as taa'ee maqaa dhaabaatiin maqaa goofandimiitiin saba keenyarraa takkaa sumuunii takka rabbi nutti hin beeku peenii takka. Alhamdulillah gargaarreeti saba keenyaaf bu'aa buusaa jira sagaleenis maallaqaanis jechuudha angoo fidee maan jiru jechuudha. Kanaaf waan toltuu agarre keessatti wajji dhaabbadhaa wajji hiriiraa isiniin jennaa jechuudha. Kanaaf arraan tana haasawa sanittiin isinii deebaa jechuudha. Haasawa gaazexeenyiitiin gaafatte fakkeenyaaf warreen nuti dhaaba kana yeroo dheertuudhaaf deeggaraa turre ni dhiibamnaa yoo wanni hundi hoggansi hundi dirreerraa kan namuu jennaan gurbaan nama bilchaataadha akka nuti yaadne ol yaadaa jechuudha. Marroon wanni inni jeen wal namni nu hogganuu barbaadu dhufe haa nu hogganuu jeenas dhufe wan namni nu hogganuu barbaadu dhufe haa nu hogganuu immoo jeen yeroo hunda yeroo qabsoon goolabamuu haate warri ilmaan abbaa lafaa warreen qabsootana gufuu itti ta'u dhiiga ilmaan hiyyeessaa itti naaje amma boodatti hayyamnu karaa sun cufamee jiraa jee jechuudha. San jechuun maal jechuun amma booda hogganaa nana amma booda nuti hoggana dhugaadha hoggansi dirreerraa kanam nuti illeen dhugaadha wannummaan jechaa turreehu biyya ollaa teessanii hogganina Ameerikaa teessanii hogganina Suudaan yookaan Keeniyaa teessanii hogganina dirree qabsoo akkuma Geetaachoo Raddaatiif Dabratsiyoonitti dirree qabsoo keessa taa'ati hoggana jechaa turre jaalmarroon kana nu mirkaneesse jabaadhu viivaa jennaan jechuudha. Sinigala kanaaf jaalmarroon deebisaan inni kanne deebisaa sirriiti. Kanaaf namni nu gargaaruu feetan kallattiin nu gargaara waa'ee gargaarsallee maqaa keenyaan nama hedduu banatee jira sanillee gaafa nuti nama isin akeekne gara sanin nu gargaartan jaan. Thank you so much. We are ready to help. We are ready to help you guys.
gaafii biraa gaafii ijoo ammallee isin gaafatte waa'ee hijaarra waraanni kun hijaa walirra bahaa dubbiin sun ana keessas ni jirti namoota hedduu shakkii qaba dubbii tana namni waraanaan deemu gaafa waraana qabate namoota hijaarraa qabu waan akkasii nuti yoo hijaa namarraa baanu taate maal gochuuf qabsooyna maal gochuuf duuna nuti hijaa walirraa bahuu hin feenu nuti namni akka yoo sangoone diinni keenya ni fedha akka nuti wal fixnu fedha akka nuti hijaa walirra baanee wal gannee fuulduraaf daran wal fixnu fedha kanammoo hin goonuu je nuti hijaa walirraa bahu kunis bilchina gurbaa kun gaafa Jawaarfaan Hacaaluun du'e Jawaarfaan hidhataan sagaleetiif jechuudha kunis bilchina guddina kana jaarraan abbaa gadaa khayroo tana rabbiin nu qonne kana abbootiin maqaa jaarraa abbaa gadaatiin naggadatu hallayyaan maqaa abbaa jaarraa gadaatiin naggadatu ha abiyyiin jaarraa abbaa gadaati jedhu fiqaaduu tasammaa ha qurxummii qabuudhaaf oshina yookaan haroo goggoysina jee nama jaarraa abbaa gadaa nuun joo dhufe yaa jira keenya ummata furushkaa booyyee ala kanaa galte warra jireenyi fuul istaampiin garaa guutuu dadhabde asii galeeti jaarraan abbaa gadaa abiyyi jabeessa jaarraan abbaa gadaa fiqaaduu tasammaa barnama oromoo lafarraa fixna nuun jeedheen gadda ummata akkanaa kanaatu alaa galee nuun jaarraan abbaa gadaa jaalmarroodha he's a real one but that's it shanen baguma nu keessa baate woboon amma dhugumaan haaroo dhalatti woboo dhugaa amma arganne nuti bakka woboo ganamaa san amma arganne ta namni akka fedhe goggodhuu hin dandeenye namni gandummaadhaan oofuu hin dandeenye woboo dhugaa amma arganne nuti woboo sirrii amma arganne jechuudha maaliif jennaan arraan tana jarri kun fakkeenyaaf achi ta'anii Najaat Hamzaa piik godhatan she's a right candidate sila namoota amata diidama asirra taa'ee nama arrabsaa ture akka namni abaa'oo tanatti hin dhihaan namni godhaa ture akka namni abaa'ootti gamas achi hin deemne warri fuula tahee woboo kanaaf dubbachaa ture sila akka isaan sila dubbii himaa ta'an feetanii no nama sirriiti filatan jechuu Najaat Hamzaa barnootatti qabdi sabboonummaa qabdi onnee qabdi she is the right candidate haasoo beeyti bilchina qabdi jechuu nama barate likkitti fuudhanii dubbii himaa idila addunyaa godhatan jarri kun I like that that's a good pick that's the right decision jechuu isin himen jiran angoof deemaan jiru jaalala keessanirraa dantaan qabu fuula argachuun feenu nuti osoo fuula argachuu feene sila qaata Facebook kana dhiifnee ganama an galle osoo faayidaa barbaanne qaata ganama an galle asirraa no faayidaaf deemaan jiru nuti dhugaa jirtu isin himaa jira kanaaf waraanni kun arraan tana rabbiin shanees nurra alaa galche shanee dhugaa baanan san alaa galtee jirti shanee warra hiltan keessatti shuroo salfii seenee shuroo farramee nyaatu shanee miti warri amma ala jiru waraana bilisummaa oromoo ka dhugaa sani nuti shaneen taayyeen galgalaa ganama shanee nun jau ta isaan marroo cina jaarratanii oofatanii gaafa nama amaara ajjeesu fedhan itti jeesan sani shaneen sun dhumte amman jirtu shaneen warra ala kanaa gale akka leencoo baatii akka amiin jundii warra ala kana amata meeq oromoo gandaa fi kutaa waliin dhawaa bahee amma kolkolee darsa waliin dhee galee arraan tana garaa ifiitii bitamaa jiru shanee jara kana nuti ni beekna ni haa gahu shaneen dhugaa sun nurraa galtee jirti amma ka alatti hafe waraana bilisummaa oromoo teechuu yaa kanaaf jabaadhaa waraanni bilisummaa oromooti warri biyya alaa jirru waan isaan kallattii isaan nu haayan hunda wajji hiriiree wajji dhaabban gargaarsa isaan fedhan diinagdeedhaan wajji dhaabban an diinagdeedhaan wajjiniin dhaabbadha sagalee tiyyaniin taaf jechuu gama kiyyaan isinilleen akka akkas gootaniin fedha warri biyya keessaa immoo xiqqaa guddaan waraana kana dahoo taaf bakka isaan dhufanitti amma dheengadda nageelle arrammoo harargee lixaa keessaan waraanni magaalaa Asabootiin bahee jira lafa jaarraa abbaa gadaa irratti qabsoo gaggeessaa ture lafa jaarraa abbaa gadaa filmaata irra gaggeeffatee itti wanni ta'e magaalaa Asaboot diidaniin odaa jigatti arraan tana waraanni achiin bahee jira tana hoonni akka waan harargeen guutuun harka isaanii jirtu kolkollee isaanii nurra waccisiisan dheengadda kaadiree oli qabanii no achiinis baatee jirti jajjabeen qeerroon humna qabdan itti dabalama warreen kaan galaa guduunfaaf akaawwii godhaaf nyaata godhaaf namni
even yoo ati ilma Oromoo taatee biyya keessa yoo paralyzed taate yoo miilan qaban yoo harkan qaban yoo wanta godhu dadhabde odeeffannoo kanaaf bosona taa'aa akka warra Tigraay waraana keessan jabeeffadha waraana keessan bosona taa'aaf odeeffannoo diinaa kanaaf abaluu faasiin dhufe abaluun kun akkanatti maqaa Oromootiin ijoollee qeerroo ficcisiisaa ture itti kanna qeerroo nama biraatti mijira waraanni arraantana ijoolleen arraantana qabsoota nagaggeessaa jirtu jara keenya ijoollee qubee generation gaafa wayyaaneen dhufti cinaan biyyee bukeessiti cinaan dhoqqee yoodhaan taphataa turte gaafa taayyeen mana hidhaa seenee basaasummaadhaaf Oromoo basaasaa ture ijoolleen garii taphatabaa hin quufne jechuu arra ijoollee tanaa itti dabre jechuu arra wanni achi guute warri waraana kana keessa guute ijoollee xixiqqoo young generation qubee generation dha jechuu kanaaf waraana kana jabeeffachuu qabna warreen arraan tana alaabaa waraana bilisummaa Oromoo lafaa ol fuudhe ijoolleef beeytu ijoollee waan loltuuf beeytu diinni kiyya eenyu firri kiyya eenyu adda beeytu jechuu kanaaf akka taayyee dongoraa kun as bahee ay taayyee abo taayyee kana yaa rabbii kiyya kobatan as bahee maal jee beeytanii barni muddame ab liban gurraachaati waan jee maqaan isaa hadhugaa eenyu jeetani maqaan isaa Rahimat Addooyyee jedhamaa jee Al-Shabaabii bar inni amma maqaa islaamaa itti baasuu isaati beeytani akkasatti maqaa islaamaa itti baasuu isaati taayyeen Rahimat Addooyyee jedhama Rahimat Addooyyee jedhama Al-Shabaabii hojii ture ay atoo taayyee laal jarjarteeti maqaa islaamaa kana adda baafadhu maqaan ati amma ati barreessun Rahimati maqaa dhalaati ta duraan ati amma akka keetitti nu jibbisiisuuf deemta islaama yookaan Oromoo kiristaana jibbisiisuuf deemta gurbaan kun Al-Shabaabii jettee Oromoo kiristaana maqaa Rahimat yookaan hoggaa dhageesse ay taayyee foto ab liban gurraachaa foto haayeti foto qastii takarra haayee hunoo kun maqaan isaa Rahimat Addooyyee jedhamaa jee Rahimat obboleessoo Rahimat maqaa dhalaati gaash taayyee Rahimatiin maqaa dhalaati okay ati amma keetiin maqaa islaamaa itti baafteeti Oromoon tun akka bakka waboon tun Al-Shabaabii jettee irraa dheessitu bar kun hunda muddamsoo akkana isin godhu jiraar ni muddamtaniiti bar higa Rahimat naan jettee jiru so kanaafu anyway jabaadha itti mudda kaadireen galgalaa ganama akkana wacaa jirti wannummaan akkana isaa waccisiisaa jiru qabsootu tole qabsootu jabaate qabsoon sirritti karaa qabattee jirti amma jechuudha kanaaf humni keenyas Geetaachoo Raddaallee by the way haasa'u isaa xiqqoo dheengadda kakalee moo gaafa milkeessaan haasa'u Dr. Milkeessaan haasa'u godhee jira ammaan booda nuti Itoophiyaa wanni nuti Amaara bilisoomsinuuf hin jiru dhugaadha beeta mangistiin hidheena ni ariina je kaayyoon keenya immoo biyya san bulchine akka dursan noosanii miti kanaaf nuti immoo waraana keenya ijoollee nuuf jecha qabsoo gaggeessaa jirtana jabeessu jabaadha walid dachaana asumaanu amma dubbiin tolte aduun Oromoo bahaa jirti dhadhaan raafamee jira abbaan gara ala kana qabsoo nuti qabsaawaa jenne way goota keenya abalu way doktor abalu kajnaanii turre ni kijiba angoo fi asirra taa'ee afaan banaa ture kanuti abaluun kun nama jabaadha abaluun kun qabsaawaa abaluun kun jennee asiif haarsaa ture akka leencoo baatii akka amiin jundi akka walaa eenyu maqaan isaa qabsaawota ala kana dilli amma alaa galan kun eenyu akka tanaka eenyu maqaan isaa dila kanaati maqaa isaaniin beeku jarri kun hundi warra ala kana qabsootana qancarsaa ture kutaa fi gandaan nama wal ficcisiisaa ture alhamdulillah abiyyi waa lama feeveriin oolee jira waa lama feeveriin inni guddaan nu oole paartii waan jaan alaa galchee fatanaa keessa naqee akka ilmaan Oromoo duratti saaxilaman nu godhe takkitti tana warra gufuu qabsoo Oromoo tahan warra gufuu bilisummaa Oromoo tahan warra ATM naggaade maallaqa Oromoo haraa kana nyaatanii takka waraanaaf hin geessan waan takka hin godhan wama takka qabsootana qancarsaa bahan ala kana wal nyaachisaa bahan takkitti tana feevara nu oolee jira alaa nurraa galchee fatanaa naqee jira maaliif dhugaan bilisummaa Oromoo saniif ala manaa bahe hidhaa seenee jira akka Abdii Raggaasaa fa'a
Akka Jawaar faan hidhaa seenanii jiran ka ajjeefamu ajjeefamee jiraachuu ka aangoodhaaf qabsaawaa ture bololaan aangoof qabsaawaa ture ka asirraa naggata godhatee ilmaan Oromoo kan dalaganne asuma maallaqa maqaadhaan namarraa guuraa bahee dalagachaa ture sunis achumatti maqaa shaneetiin nurraa hafee jiraachuu dhiirti dhugaa taan gaara seente wala ustaaz jee wala qeerroo jee wala jajjabaa jee hundi gaara seente jirti warri karaa dhugatti amanus mana hidhaa seenee jiraachuu taafte hundi abbootii garaa hallayyaa warra aangoof qabsaa ture jechuudha. Kanaafuu fayyaa argadhaa waan hojii turtaniif galatooma viidiyoo kana sheer godhadhaa asumaanuu nafxanyaan garaa hiitaa arrallee haduma hiitaa oluu taaltee gaduu taaltus tan dursiin deebitu Oromoo jala bultaa jaalattuu jibbitu dubbiin san dhuftee jirti. Harargee sitti mudda warri Harargee bakka jirtanii hadaa biltsiginnaa ugaa buqaaftan Arsittis, Baalettis, Gujittis bakka hadaa biltsiginnaa irraa buqaaftan odaa keessan dhaabaa deema. Joolleen ta dhugumaan ibidda finiintu deemaa jira. Kanaafuu arraan tana furushkoonni gizee isaan albahan gizee isaan as bahanii react godhan arkuu wanni kana caalaa nu gammachiisu hin jiru. Wanni kana caalaa na gammachiisu hin jiru. Akka tana kaa kun as bee an doktor Hangaasaa jira ugaan an jettu hin qaanbattu. Tinni shukaan ati taafir minde. Inni inda ayina doktor Hangaasaa yaallau gizee jettu. Wayne namni akka maqaaf qabsaa ulaalame maal namni akka maqaa jaalatu nuti doktora meeqa agarre ka doktora fi hin jenne hayyuu meeqa agarre ka hayyuu fi hin jenne qabaataa meeqa agarre annin qaba ka fi hin jenne nama gawwaa fi nama mataan cufaa qofa nama angullaan isaatun banaa qafoo qofaatu an taajiraa jaa gaafa an tujaara jettu kasirra taajiraa meeqa jira obboleessa kiyya kanaaf nin qaba namaan hin jenne ni qabda gargaarii nama agarsiis that's it ni ati qabaataa siin jenna jechuudha. Qabaataa dhugumaan qabdaa siin jenna jechuudha. Yoo qabaatte gaafa sabni kee rakkate godhi mana barnootaa namaa jaari. Bakka namni kee gargaarsa raafadhu gargaari waraana kee gargaari san godhi gaafa san ati dhugaadha ni qabda rabbiin sii kanne itti saayida'uu siin jenna jechuudha. Nuutu siin jaa ati qabaataa siin jenna. Yoo barattee moo barnoota keetiin doktorummaadhaan eebbifamte feetu doktora fayyaa ta'e feetu doktora politikaal saayinsii waama feeteen eebbisame. Argattee rabbiin sii kannee mi'ee mindaa bareedaa qabdaa mi'ee qabeenya qabdaa mi'ee waan miskiinaa nyaatirre miskiina afaanii waan fuudhiniiti dalagadhuuti beekumsa qabdu saniin nama gargaari abaluu keenya hayyuu keenya siin jenna jechuudha. Ay doktora keenyaa siin jenna jechuudha. Doktorummaa sirra keenyaa jechuudha. Sii galee osoon baranne osoon baratin an doktora abaluu osoo jiru akkamitti doktora faa qeequ ati gaafa waan xiqqoo waan hin jirre makiinaa faa kana faa ogaati himatte. Khasirra immoo xayyaara qabu faa jira. Gaafa ati harka lamaa fi ija lamaa fi qaama fayyaa keetiin boonte wama xiqqoo takkaan gisee boonte kasi caaluu jira. Ka rabbiin fayyaa guutuus caala kanneefi jira jechuudha. Kanaaf ifiin hin dhaaddatina waan akkanaa keessaa baha. Ummata furushkaa ummata gagawwaa waan haasoo hin beekne waan haasoof dhiisuu hin beekne akka tana kaatii fi taayyee kunfaan by the way taayyee fi tana kaanfaan beeytanii osoo abiyyi silaa ummata wayyaanee kana injifate Oromoo tan as deebi'ee cabse isaan daganaa gana survive maaliif ija politikaa siyaasaatiin uggaalalta maaliif jennaan jarri kun waa hedduu laaqatanii waa hedduu balleessanii immeejii isaa tolfachuu jara kana kararraa meessa kuni kun waan ifa sila abiyyi nu kuchisa tuni gaafiin qabu amma akka fiishkatti itti fayyadama ammaaf taayyee ni iyyisiisa tana kaani iyyisiisa maaliif jarri kun garbeejiidha they are garbage jarri kun they are just like useless use and throw one time ammaaf saba akka isaan saba arrabsanni godha taayyee kana saba arrabsiise gawwaa waan ta'eef tana kaanis gawwaa waan ta'eef saba arrabsiise hayyoota arrabsee waamee godheemi odoo sila arraan tana injifate osoo waa hundi karaa qabatteef abiyyi rabbiin hin jenne malee silaa jara kana kararraa meessa hundesi maaliif immeejii isaa tolfachuuf amma gaa injifatee mee amma gaa isiin hin barbaachitan jee kararraa meessa ammaaf garuu isa barbaachisanii maaliif ni arrabsaniif saba kana arrabsanii fi hayyoota kana arrabsanii fi maaliif karaa kana malee jiraachuu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu fayyaa argadhaa guyyaa gaarii Jummaa Mubaarak baga isinii baga arma geessanii anyway jabaadhaa itti muddaa waraana keenya bira haa dhaabbannu qabsoon teenya finiintee itti fufuu qabdi karaa hundaan qabsoon teenya cimtee itti fufuu qabdi nagaan naa tura.